Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'aa kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe barnoota kutaa salgaffaa boqonnaa tokko jala sabtoopikii 1.12 scope of chemistry kan jedhu kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Viidiyoo darbe keessatti scope of chemistry maal akka ta'e isiniif ibsuu yaaleen ture. Har'a immoo gadi fageenyaan egaa kan waliin ilaallu 1.12 scope of chemistry kan jettudha. Ishiin waliin ilaalla jechuudha. Scope of chemistry jechuun fiildota biraa wajjin kan wal qabatu jechuudha. Chemistry jechuudha. Kallattiidhaan yoo hiikamu baatuyyuu jechuudha. Scope yeroo jennu naannoo jechuudha. Kallattiidhaan yeroo hiiknu naannoo jechuudha. Kana jechuun immoo scope of chemistry jechuun isaa immoo fiildota kan biroo faana akkamitti wal qabatu kan jedhu isaa ibsuu barbaadeeti. Kana jechuun fakkeenyaaf amma baayoloojii faana keemistiriin akkamitti wal qabata, keemistiriin ji'oogiraafii faana akkasumallee fiiziksii faana akkasuma fiildota garaagaraa faana akkamitti wal qabata kan jedhu sunidha. Isaan faana immoo egaa walumaan ilaalla. At the end of this section you will be able to explain the scope of chemistry. Ergaa sekshinii kana xumurtee jechuudha. Sekshinii kana azala jiran kana xumurtee waa'ee scope of chemistry gadi fageenyaa yookiin immoo cimsitee ibsuudha qabda yookiin immoo explain gochuu qabda jechuu isaati. Aktivitiin kun maal jetti? Giruuppii uumaatii waliin mari'adhaa jetti. Kilaasii keessatti daree keessatti jirtan keessatti giruuppii uumaatii waliin mari'adhaa jedha. Walumaan ilaalla jechuudha. Gaaffii tokkoffaa maal jetti? How do you clean your clothes when it gets dirty? The dishes after eating meals and your hand. Gaaffiin isaa ifadha yaada. Akkamiin qulqulleeffattaa erga yoo uffanni kee si jalaa xuraawee akkasumallee nyaata yeroo nyaattu akkamitti harka kee illee qulqulleeffattaa kan jedhudha gaaffii tokkoffaan. Ifadha kun waan nama gaaffii namatti uumu hin jiru jechuudha. How does butcher in your town measure the weight of the beef before selling it? Kana jechuun immoo akkamitti kan inni fakkeenyaaf wanni inni gurguramaa miti foonii sangaa tokko ni gurgurama. Sangaa tokko keessatti otoo gurguramiin yookiin immoo osoo hin qalamiin foon sangaa osoo namni sun hin qalee yoo ta'u gurguriin akkamitti kan inni wayitii isaa safaruu danda'u jedha. Wayitii isaa kam safaruu danda'a tilmaamee ta'a miti. How does butcher jechuun nama wanni nagadu jechuudha. Daldaalu foon jechuudha. Nama foon daldaalu. In your town measure the height of the beef. Beef jechuun immoo foonii inni jechuudha. Foon sangaa after selling osoo hin gurguriin dura akkamitti safarama? Akkamitti safaruu danda'a kan jedhudha jechuudha. Inni sadaffaa immoo do you know how the clothes and the shoes you wear, the tires of the automobiles, the difference medicine you take when you are ill, and the glass in the windows of your house are made. Kana jechuun immoo uffata nuti uffannu caammaa nuti uffannu akkasuma gommaan konkolaataa akkasumallee baaskiilii isaa ta'u automobiilii isaa ta'u akkasumallee qoricha nuti fudhannu yeroo dhukkubsannu jechuudha. Akkasumallee fuullee jechuudha. Fuullee balbala keenyarra maalirraa akka hojjetamu
Anu beektu jedha. Arfaffaan immoo what happened to the food in your body after you it is jedha. Maal akka ta'u erga nyaata boonnee booda nyaata erga nuti nyaannee booda maal akka ta'u nyaanni sun kan jedhudha. Aktivitiin kun gaaffiin kana fakkaatti. Ifuma ifa dheedhee yaada. Kana maaliifan akkatti ibsuuf barbaachise? Elementary irraa gara high schoolitti yoo dabartan isiniif ifa ta'uu dhiisuu mala jedheetani tokkoon tokkoon akkatti isinii ibsuun kiyya kun jechuudha. Warra kutaa 10tiif akkatti ibsuu dhiisuu mala isaan kun Ingiliffa yeroo sanitti ta'u haaraa ta'a jedheetani. Aktivitii isaallee tokkoon tokko isaa maal akka jedhu isinii hubachuu dhiisuu dandeessu. Isin immoo haarawaadha isinii waan ta'eef tokkoon tokko isinii ibsuudhaaf na dirqamsiisa jechuudha. Aktivitiin isaa kana fakkaatti itti hafu. The study of modern chemistry has many branches but can generally be broken down into 5 main discipline or area of study. Kana jechuun chemistry branchota hedduu qabu. The study of the modern chemistry has many branches jedha. Kana jechuun isaa chemistry branchii hedduudha qaba. Haa ta'u malee xiqqeessinee haa ilaalluu jedha kitaabni keessan. Bakka 5tti kukkunnee haa ilaalluu jedha. Branchii isaanii xiqqeessinee 5 fudhannee haa ilaalluu jedha. Inni tokkoffaa maalidha? Branchiin chemistry physical chemistry dha. Physical chemistry dha. Inni lammaffaan immoo organic chemistry dha. Inni sadaffaa immoo inorganic chemistry dha. Inni arfaffaan analytical chemistry dha. Inni dhumaa immoo biochemistry dha. Isaan kana fudhatee ilaale akka meeniitti fudhatee ilaale akka jalqabaatti fudhatee ilaale malee baay'eedha jechuudha. Egaa nuti amma isuma kitaabni keessan kaa'e kana ilaaluun nu dirqamsiisa. Tokkoon tokkoon isaan ilaalla. 5 isaanii jechuudha. Physical chemistry. Physical chemistry jechuun immoo maaliin? Physical chemistry is a study of microscopic property, atomic property and phenomena in the chemical system. Physical chemistry ni waa'ee maaliiti kan inni qoratu? Waa'ee microscopic property, atomic property qorata. The phenomena in chemistry system qorata. Akkasumallee physical chemistry maybe study the thinking as a rate of the chemical reaction, the energy transfer that occurs in the reaction or the physical structure of materials at the molecular level. Kana jechuun isaa walumaa galatti maal inni waa'ee maalii akka qoratu physical chemistry. Physical chemistry kun waa'ee maaliitiin qoratu amma akkuma maqaa isaa irraa hubannutti physical chemistry fi physicsdha kan walitti makatu jechuudha. Kan itti wal makinsa chemistry fi physicsiiti. Physical chemistry kan jenne kun. Egaa kan inni qoratu waa'ee phenomena taatee chemistry keessatti ta'an phenomena in chemical system jedhamti. Phenomena yeroo jennu taatee keemikaalii sistemii keessatti ta'an ni qorata jechuudha. Maal qorata isiniin jedhe? Physical chemistry microscopic property qorata, waa'ee atomic property akkasumallee taatee chemical system keessatti phenomena jechuun taatee jechuudha. Taatee in chemical system keessatti ta'an qorata. Physical chemistry maybe study such things the rate of chemical reaction. Kana yeroo jedhu maal jechuu isaati? Physical chemistry yeroo jennu kun saayintistoota jechuudha. Saayintistoota physical chemistry yeroo saayintistoota waa'ee maalii qoratanii? Waa'ee physical chemistry qoratan jechuudha. Ishiin kun jechuudha. Chemistry ishiin jettu kun
Physical chemistry ishiin jettu kun saayintistoota waa'ee physical chemistry qoratanidha. Isaan immoo maali waa'ee wannis qorachuu danda'u jedha. May study such things as the rate of chemical reaction. Waa'ee keemikaalii reaction illee qorachuu danda'a. Reetii isaanii. Reetii itti isaan wal nyaatiinsa gaggeessan. Reetii kamiitiin reetiin isaa ol ka'aadha moo gadi bu'aadha kan jennu reetii kana qorachuu danda'u. The energy transformer that occurs in the reaction energy transformii isaallee energiin absorb ta'e moo release ta'e kan jedhullee isaantu qorata jechuudha. Eenyu fa'i? Physical chemistry kun physical chemistry kanatu qorata jechuudha. Isaan immoo saayintistoota waa'ee physical chemistry qo'atanii jechuudha. Or the physical structure of material at the molecular level. Akkasumallee physical structure of materialiin qo'achuu danda'u. Molecular level irratti waa'ee physical structure materialii qo'atu jechuudha. Physical chemistry kun jechuudha. Waa'ee kana qorachuu danda'u. Physical chemistry kun walumaa galatti maal siin jennee lafa kaa'uu dandeenya wanta kooni onnechuu dandeenya jechuudha. Physical chemistry warreen isaan kana qorata jechuudha. Isaan kam jennee microscopic property, atomic property, phenomena in chemically taatee chemical keessatti ta'uu danda'u. Chemical system keessatti kana qoratu. Physical chemistry immoo maybe kanas qorachuu danda'u. Rate of chemical reaction qorachuu danda'u. Waa'ee energy transformer ta'uusaa chemical reaction keessatti wal nyaatisa keemikaalii tokko keessa yeroo gaggeeffamu reetiin gara kamirraa kamitti akka jijjiiramu energy transformer akkasumallee physical structure illee maaterii physical structure isaallee qorachuu danda'u jechuudha. Kana fakkaatti physical chemistry ifa jedhee yaada. Itti hafumni isa lammaffaa. Inni lammaffaa maal jedhanii biraanchii chemistry keessa inni lammaffaa organic chemistry. Organic chemistry immoo maal jedhamu haalaan waliin. Organic chemistry is a study of the substance of contains carbon. Organic chemistry waa'ee maaliitiin inni qoratu? Waa'ee sabistaansota kaarboonii qaban. Waa'ee sabistaansota kaarboonii qabatan qorataa jedha. Isinii galee waa'ee kaarboonii qaban. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Fakkeenya kaarboonii qaban. C2H4 kuni dogoggoruu baadhu miteen natti fakkaata. Miteenii natti fakkaata. Wanni kun chemical formulaan kun yoo dogoggoreef dhiifama. Miteen natti fakkaata. Yoo dagachuu baadheef. Isaan kun waa'ee kana kaarboonii warreen qaban. Compound kamaa ta'u wantoota kamaa ta'an warreen kaarboonii qaban inni qoratu jechuudha. Maala organic chemistry sabistaansota kaarboonii qaban qofa jechuudha. Kaarbooniin immoo bakka bu'een ishii maal ishiin C jechuudha. C warreen isaan kana qorata jechuudha. Carbon is one of the most abundant element on earth and it's capable on the forming of treatment densely vast number of the chemical over the 20 million so far. Most of the chemical found in all living organisms are based on the carbon. Kaarbooniin baay'inaan abundance of the element on the earth kan isaan argaman wanni keessatti lafa keessatti kan isaan argaman baay'inaan argamu jedha. Kana yeroo isiniin jedhu abundance of the element on the earth and it is capable of the forming the tremendously vast number of chemical over 20 million so far yeroo jedhu kaarbooniin dachee kanarratti baay'inaan inni argamu jechuudha. Baay'inaan kan inni argamu jechuudha. Innis
most of the chemical found in all living organisms are based on warreen lubbu qabeeyyii dachee kanarratti arginu. Irra caalaan isaanii maalirratti isaan jedhani kaarboon irratti isaan hundaa'a. Maaliifii namas haa ta'u beeyladas manaas kan alaas fudhadhaa. Biqiltuu tokko tokkos biqiltuu fudhachuu dandeessu. Akkasumallee warri lubbu qabeeyyii jettanii walumaa galatti fudhachuu dandeessu. Namarraa kaasee jechuudha. Isaan hundi isaanii maaltu isaan keessatti argama? Kaarboonii isaan keessatti argama. Kaarboonii isaan keessatti argama jechuudha. Kanaafuu warreen isaan kana qorata jechuun orgaanik keemistirii. Akkasitti orgaanik keemistiriin inni sadaffaan immoo inni orgaanik keemistiriidha. Inni immoo maal jedhaa? Faallaa orgaanik keemistirii jechuu dandeessu. Maaliif inni waa'ee kaarboonii warreen kaarboonii qaban irratti kan inni qoratu jennee miti herrega. Waa'ee akka lubbu qabeeyyii jenneeti bira dabarree jiru. Warri lubbu qabeeyyii irraa warreen kaarboonii irratti hundaa'eeti kaarboonii warreen qaban inni qoratu jenna. Inni kun immoo warreen kaarboonii hin qabne jettee waliigalasaa murteessuudha dandeesse jechisiisuu danda'a jechuudha warreen kaarboonii hin qabne jettee. Inorganic chemistry is a study of the substances that in general are not primarily based on the carbon. Kaarboonii hin qabne irraa inni qoratu jedha. Inorganic chemicals are commonly found in rock and minerals. Inorganic chemistry maalirratti kan hundaa'u dhagaan ni jiru miti dhagaati. Dhagaan jiru dhagaa kattaas haa ta'u warreen akka wanni isaa ta'anii dhagaa gurraachaas haa ta'anii akka kattaa adda addaas haa ta'anii dhagaa waggaa dheeraa jiraatan ni jiru. Warreen akka simmintoo fa'aa ta'uu danda'an akka jeessoo garaagaraa ta'uu danda'an dhagaan ni jiru miti. Isaan kun rook jettee jechuu dandeenya. Akkasumallee mineraalsi kan jedhan isaan keessatti mineraalsi jechuun nyaata keessatti isaan ramadaman dhangaa nyaataa meeqa jedhama wanti ja'a jiru miti isaan keessaa mineraaliin isa tokkodha jechuudha. Dhangaa nyaataa keessaa ja'an jiran keessaa bishaan dabalatee ja'a natti fakkaate ja'a bishaan faana dabalatee ja'a isaan keessaa mineraaliin isa tokkodha. Warreen akkasii kana keessatti mineraal jabatee otoo kaarbooniin dabalatiin jechuudha. Isaan kana jechuudha inorgaanikiin. Kanaafuu one the current important area of inorganic chemistry deal with the design and the properties of material involves the energy and the information technology. Kana jechuun immoo maal isinitti fakkaata? Inorganic chemistry kun maal gochuu danda'a? Property of materials energy keessatti maal akka ta'e design wanni adda addaa design gochuu dandeenya. Inorganic chemistry design gochuu dandeenya. Akkasumallee waa'ee information technology irratti warreen akkasii irratti wanni jechuu danda'a jechuudha. Faayidaa nuu kennuu danda'a. Organic chemistry jechuudha. Design nuu gochuudhaaf property of material fudhatee jechuudha. Enerjiidhuma fayyadame enerjiidhuma walii wal qabatee waa'ee enerjii wafaan wal qabatee information technology irratti illee nuu kennuu danda'a jechuudha. Kana fakkaatti inorganic chemistry inni sadaffaan immoo arfaffaan natti fakkaate. Arfaffaan immoo analytical chemistry. Analytical chemistry immoo maali? Analytical chemistry is the study of composition of matter. It's focused on the separation and identifying and
quantifying chemistry in a sample of matter. Kana jechuun composition of matter yeroo jennu waa'ee maaliitiin qoratu walitti makamiinsa maatirootaati. Waa'ee walitti makamiinsa maatiriisa yookiin akkasumallee it is focused on separating inni irratti xiyyeeffatedha. Adda ba'iinsa isaanii irratti illee xiyyeeffachuun maaterii, adda ba'iinsa maaterii, walitti dhufiinsa maaterii identify nuu godha jechuudha. Amma wal nyaatisa keemikaala tokko yeroo gaggeessan analytical chemistry dha jechuudha kan walitti makamiinsa isaa, adda ba'iinsa isaa kan adda nuu baasu akkasumallee identify nuu gochuu danda'u, nuu ibsuu danda'u. Quantity isaa ta'u, qualify isaa ta'u saampilii garaagaraa tokko nuu fuudhee haga kanaatiin miililiitirii amma kanaatiin yookiin immoo tempereechara kamma kanaatiin kana wantoota tokko wal nyaachifne kana ta'uu nuu kenna yookiin immoo balaa kana nurraan ga'a yookiin immoo faayidaa kana nuu kenna kan jedhee qoratee wanni jedhu analytical chemistry dha jechuudha. Waa'ee keemistirii irratti analytical chemistry baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Oomisha tokko oomishuudhaaf yookiin immoo warshaa tokko keessatti baay'ee analytical chemistry iddoo olaanaa qaba jechuudha. Saampilii garaagaraa illee fudhatee maatirii garaagaraa saampilii isaanii illee fudhatee wanni tokko gaggeessuu danda'a. Riisarchii tokko yeroo gaggeessan baay'ee barbaachisaadha jechuudha analytical chemistry. Analytical chemistry may be complex instrument to analyze an unknown material in order to determine the various components. Kana jechuun analytical chemistry yeroo jedhu warreen analytical chemistry qoratan jechuudha. Analytical chemistry jechuun waa'ee analytical chemistry warra qoratan jechuudha. Isaan immoo wannis gochuu danda'u jechuudha. Complex instrument of analytical unknown material in order determine the various components. Wanni biraallee qorachuu danda'u. Wanni instrumentii wal xaxaa ta'e kana jechuun riisarchii yookiin immoo yaalii wal xaxaa ta'e hojjechuu danda'u jechuudha. Wanni isa kana dura riisarchii wayii gaggeessan yookiin qorannoo yeroo qoratan waan kana dura hin beekamne qoratanii bifa saayinsawaa ta'een bira ga'uu danda'u jechuudha. Warreen analytical chemistry jechuudha. Analytical chemistry immoo warra analytical chemistry qoratanidha jechuudha. Inni dhumaa shanaffaan biochemistry. Biochemistry immoo akkuma maqaa isaa irraa hubattan bioloojii fi keemistrii wal makeetti biochemistry kan jedhee inni immoo maal jedhaa? Biochemistry is a study of chemical process that occurs in living things. Kana jechuun biochemistry ni waa'ee maaliitiin qoratu? Chemical processii wanni keessatti gaggeeffamu living things lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamu chemical processii lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamu. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Nyaata tokko yeroo nyaannu garaa keenya keessatti ni bu'a. Garaa keenya keessatti yeroo bu'u sanatti sirna bullaa'insaa ni jira. Sirna bullaa'insaa sun keessatti akkamitti kan inni sirna bullaa'insaa sun gaggeeffamu kan jedhu inni qorachuu danda'a. Akkasumallee biqiltuu fudhannee ilaaluu dandeenya. Akkamitti nyaata isaanii qopheeffatan kan jedhu chemical reaction ni jira. Nyaata isaanii yeroo qopheeffatan biqiltoonni jechuudha. Respiration ni jira jechuudha. Isaanillee photosynthesis qopheeffatanii kan isaanii nyaata isaanii photosynthesis qopheessuudhaan nyaata isaanii gaggeessanii guddinallee agarsiisan biqiltoonni jechuudha. Akkamitti kan jedhu sun isatu biochemistry qo'ata jechuudha. Chemical reaction achi keessuun chemistry walitti dhufeenya qaba jechuudha. Bioloojii yeroo lubbu qabeeyyii qoratu inni kun immoo waa'ee chemical reaction achi keessatti chemical process achi keessatti gaggeeffamu qorata jechuudha. Research may be cover anything from basic cellular process up to understanding these states so that better
treatment come developed. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf biqiltuun akkuma duratti biqiltuu fudhannee cellular process keessatti dhibeen tokko ni jira. Dhibeen qabachuu danda'a. Biqiltuus haa ta'u, beeyladoota tokko tokkos haa ta'u qabachuu danda'a. Biqiltuu tokko yeroo qabatu sun keessatti akkamitti kan isaan dhibee sana hin qabaman, akkamitti dhibee sana hin qabaman, akkamitti immoo sana survive gochuu danda'u, akkamitti immoo dandamachuu danda'u kan jedhu wannis qorachuufii danda'a jechuudha. Wanni tokko qoricha tokko dhiyeessuufii danda'a jechuudha. Maalirra dhaabatee kaagamiin isaan dandeessa kan jedhu isarra dhaabatee qorachuu danda'a. Qoricha tokko dhiyeessuufii danda'a jechuudha. Biqiltoota miidhaman sanaaf jechuudha. Akkasumallee akkamitti dhibee dandamatu kan jedhu qoricha sun dhiyeessuufii danda'a jechuudha. Qoratee jechuudha. Kana fakkaate jechuudha. Ifa dadee yaada. All of the information disciplines of the chemistry. All of the aforementioned disciplines of the chemistry are high engaged in taking the measurement, making observation, and using them of come of the conclusion. Ifama come to the conclusion. Kana yeroo jennu warreen amma kana duratti jechuudha. Innis maali? Physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, biochemistry warreen jedhe kun hundi isaanii bifa saayinsawaa ta'een kan isaan measurement godhanii make observation baasanii akkasumallee gara conclusionitti kan isaan dhufan waa'ee kana measurement tokko yeroo gaggeessinu bifa saayinsawaa ta'een yeroo gaggeessinu seera ni qaba. Research tokko bifa saayinsawaa ta'een yeroo gaggeessinu processii keessa darbu qaba. Gara conclusionitti dhufu come to the conclusion kan jedhu hundi isaanii isaanidha kan isaan deeman jechuudha. Warreen kana duratti isiniin jedhan akka biochemistry isaan deemaniiti kan isaan irra conclusion irra gahan jedha. Chemistry is about looking for pattern in way substance behave because living and non-living things are made of matter. Chemistry affects all aspects of living life and the most naturally event. Chemistry jedhaga. Chemistry warreen lubbuudhaan jiranis yookiin immoo waan lubbuudhaan argamanis yookiin immoo lubbu qabeeyyii yookiin lubbuu kan hin qabne ifs barbaachisaadha jechuudha. Jechuun waan lubbuu qabaniifis waan lubbuu kan hin qabneefis jechuudha. Qorannoo tokko keessatti yeroo gaggeessinu amma qoricha tokko gaafa inni lubbuu warra qabaniif kan inni oomishu miti. Isaan kana irratti kan inni baayoloojiin amma warra lubbuu qabaniif jennee lafa kaasnee kaa'ee ture. Garuu keemistiriin warra lubbuu qabanii isaan hin qabneefis illee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu kana jechuun isaa keemistiriin affektii qaba jechuudha. Hundumaaf jechuudha. Warra lubbuu qabeeyyiidhaafis lubbuu hin qabneefis. Amma kun akkuma suuraa kanarratti fiigirii kana ilaalu warreen kana oomishuudhaaf keemistiriin barbaachisa jechuudha. Kun warreen asitti suura isaanii argitan kanaafillee biqiltuu kanaafillee keemistiriin barbaachisaadha. Akkasuma wanni garaagaraa meeshaa rookeetii garaagaraa hojjechuudhaaf kuni boombii garaagaraa waraana irratti yeroo fayyadaman hojjechuudhaaf akkasumallee meeshaa mana keessaa fayyadamuudhaaf akkasuma saamunaa qorichoota garaagaraa fayyadamuudhaaf rookeetii garaagaraatiif akkasuma meeshaalee mana keessaatiif keemistiriin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu keemistiriin baay'ee warreen uumama keessatti illee
warri lubbuu qaban keessatti illee baay'ee barbaachisaa jira. Laayifii keessatti kana fakkaatti walumaa galatti inni kana dura isinitti hime. The scope of it can be extended of explaining the natural world, preparing people, career opportunities, and the producing informed pattern citizen. Kana jechuun egaa kun ifadha akkuma dura isiniin jedhe baay'ee akka barbaachisu keemistiriin jechuudha. Iddoo baay'eetti kan isaan nu barbaachisan keemistiriin alaa baay'ee ulfaata jechuudha. Keemistirii alaan ta'u jechuu barbaadeen. The scope of chemistry including agriculture. Agriculture irratti illee akkasuma nu barbaachisa. Medicine irratti, medicine food production, oomisha nyaata illee oomishuudhaaf, construction garaagaraa irratti illee gamoo jiran kan ijaaruu, daandiiwwan ijaaruudhaaf, simintoo garaagaraa hojjechuudhaaf isaan nu barbaachisan jire. Isaan illee oomishuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha keemistiriin. Chemistry, however, is not only involved in providing useful substance in the area of the development and the technology, but it can also result even dangerous substances that can negatively affect human beings' life and the environment. Example: fluorochlorhydrocarbon oxides of the nitrogen and carbon and sulfur warreen akkasiiti. Wanni keemistiriin akkuma faayidaa qabullee miidhaa qaba. Miidhaa gurguddaa ni qabu jechuudha. Miidhaa baay'ee cimoo ta'eenis ni qabu. Fakkeenyaaf karaa teekinooloojii yoo ilaalle karaa karaa environmentii karaa naannoo keenyaa yoo ilaalle faayidaa akkuma qaban miidhaas ni qabu jechuudha. Fakkeenya isaa yeroo fudhannu karaa negative effect isaa gaafa fudhannu warshaan tokko ni jira. Warshaan fakkeenya isaa fudhannee yoo ilaallu warshaan tokko ni jira. Warshaa sun keessa bifa xuraawaa ta'een kan bahu baay'ee dhiibbaa qaba jechuudha. Dhiibbaa mana hin jedhamne qaba naannoo irratti. Horii naannoo sana, beeylada naannoo sana jiraniif dhiibbaa uuma jechuudha. Akkasumallee warshaan yeroo haarawwan warshaa naannoo simintoo illee ni jiru. Warshaa naannoo simintoo amma fakkeenyaaf dhagaa simintoo oomishan dhagaa daakamee kan jedhu kaarboon daayoksaayidiidha kan inni galakkisu jechuudha. Warshaaleen baay'inaan kaarboon daayoksaayidiin immoo baay'ee miidhaa kan inni qabu. Warreen akkasii warri balaa ta'an qilleensa keessatti galaksuu danda'a, naannoo keessatti galaksuu danda'a. Isaan immoo namaaf miidhaa cimaa qabu jechuudha. Akkasuma wanni qabu akkuma miidhaa qabu akkuma faayidaa qabu miidhaa qaba jechuudha. Karaa kanaanis negatiivii isaanis ilaaluu qabna jechuudha. Exercising kun immoo walii ilaalee jiru. Exercising kanas prove the correct answer the following equation. Warree isaan kana gadi gaaffii kana gadi jira. Gaaffii arfan kana walii ilaalla. List down the example of chemical or chemical products that are used in the following area. Fakkeenyaa fi keemistiriin amma keemikaala nuti fayyadamnu keemikaalli ni jira miti keemikaala oomishuu keessatti maal keessatti ni fayyadu? Agriikaalcharii keessatti, meedisinii keessatti egzaampilii isaa nu kaa'ee jira. Fakkeenya isaa agriikaalcharii keessatti kam inni nu fayyadu? Fakkeenya isaas kaa'e. Meedisinii keessatti maal inni fayyadu? Fakkeenya isaa kaa'e kan jedhudha. Isa gaa walumaan ilaalla jechuudha. Agriikaalcharii keessatti maal inni? Meedisinii keessatti, fuudii keessatti, fuudii piroodakshinii keessatti, biyooldiingii konistirakshinii keessatti maaliin kan jedhu
waliin ilaalla jechuudha. Agriikaalcharii keessatti egzaampilii isaa irra agriikaalcharii keessatti farmer uses fertilizer, pesticides, herbicides warreen kana fakkaatanii kan inni fayyadamu. To increase the food production. Keemistiriin maal keessatti kan fayyadu fakkeenya isaa fudhanne qotee bulaan maal inni fayyadamu fertilization, pesticides, herbicides isaan kana maaliif kan inni itti fayyadamu qorichoota kana maaliif inni itti fayyadamu production akka dabalu, oomisha akka dabaluuf kan inni fayyadamu jechuudha agriikaalcharii keessatti. Qonnaan bultoonni kanaaf fayyadamu. Food production keessatti immoo preservative chemical are used in property protect food from the deterioration. Kanammoo jechuun immoo kana maaliif fayyadama? Food production keessatti foodiin akka nyaanni tokko akka hin banneef kan inni fayyadamu protect kan godhu kana kan inni fayyadamu jechuudha. Chemical preservative chemicalii kana inni fayyadamu nyaanni tokko akka hin banneef akka fayyummaa isaa qabatee turuuf kan inni itti fayyadamu jechuudha keemikaala sun. Meedisinii keessattuu immoo maanni healthy professional used different medicines for different diseases and disinfectants to prevent infection. Kana jechuun immoo meedisinii keessatti maal fayyadamu? Wanni baay'ee fayyadamu, qorichoota baay'ee fayyadamu. Akkuma garaagarummaa wanni isaatti jechuudha. Akkuma garaagarummaa dhibee isaatti qorichoota garaagaraa ni fayyadamu. Isaan oomishuudhaaf illee ni fayyada jechuudha. Fakkeenya isaallee isinii kaa'eera kun osuma irratti jechuudha. Building construction ijaarsa adda addaa irratti immoo gamoo adda addaa ijaarsa irratti immoo maaliin? By providing building resources such as glass, steel, and cement, chemistry help in the construction of several houses and the multi-story structure. Inni egaa gilaasii oomishuudhaaf, miirarii garaagaraa oomishuudhaaf, simmintoo garaagaraa akkasumallee sibiilota garaagaraa oomishuudhaaf keemistiriin baay'ee kan inni barbaachisu kana irrattidha. Kunoo gaaffii isaa deebii isaatiif kunoo isaan kun ni jiru. Gaaffii isa lammaffaadhaaf immoo isaan kana jechuudha. Gaaffii lammaffaadhaaf immoo isaan kanadha. Akkasumallee isas gaaffii lammaffaan immoo maal jedhan jedhu isaa kitaaba keessanitti deebinee ilaalla jechuudha. Walumaan waliin ilaalla jechuudha ammas. Inni immoo search on the internet and write down some of the problem caused by dangerous chemical affect the environment. Kana internet irraa search godhaa jedha. Akkasumallee barreessaa jedha. Probleemii rakkoo inni fidu naannoo irratti maaltu keemikaaliin rakkoo inni fidu jechuudha environment keenya irratti. Dura isin ibseen ture. Yoo isin barbaachise ta'e immoo gaaffiinsaa isin gaaffii lammaffaadhaaf kana search godhaa. Naannoo keenya sana irratti maaltu rakkoo akkamii akka fidu maal keemikaalonni jechuudha. Kun isaan kana jechuudha. Organ damage, organal damage ta'uu danda'u. Weakening the immune system. Fakkeenyaaf ilaallu organ damage yeroo ta'u orgaanonni keenya nu jalaa miidhamuu danda'u yookiin immoo barbadaa'uu danda'u. Fakkeenyaaf amma naannoo qilleensa faalamaa warshaan baay'ee jiru qilleensaan baay'ee faalamaadha jechuudha. Kana jechuun yeroo qilleensa fudhannu somba keenya irratti dhiibbaa fida. Kana jechuun orgaaniin keenya daamejii ta'eera jechuudha. Orgaaniin keenya daamejii ta'e fayya qabeessa hin taane jechuudha. Weakening of the immune system. Immune systemiin keenya
baay'ee dadhabaa ta'a jechuudha. Immune system jechuun wanni jechuudha. Nyaata qaama keenyarraa seelota keenyarraa warreen seelota wanni miidhan jechuudha. Ofirraa ittisuudhaaf qufaan fakkeenyaaf qufaa yeroo nu qabatu immuunoo siistemiin keenya akka qufaan sun wanni hin taane nutti hin cimne akka nutirraa dandamannuuf immuunoo siistemiin keenya ittiin lola jechuudha. Wantoota nu miidhan sun fakkeenyaaf dhibee wayii yeroo nu qabatu immuunoo siistemiin keenya kun gahee guddaa taphata. Akka dhibee sanarraa fayyinu nu godha. Immuunoo siistemiin keenya sun jechuudha. Amma fakkeenyaaf madaa wayii otoo madooftee immuunoo siistemiin jiru seelonni akka kaka'anii madaa sunirraa fayyitu yookiin immoo dhibee sanarraa akka fayyitu si godha jechuudha. Immuunoo siistemiin keenya sun akka dadhabullee hin godhaa jedha. Keemikaaliin daanjiresii ta'an jechuudha. Balaafamuu kan ta'an ni jiru. Develop of the eliger of the asthma kan jedhu. Warreen akkasii balaa baay'ee qaqqaban ni jiru. Kanaafuu miidhaa ni qaba jechuudha naannoo keenya irratti. Productive problem and birth defect sirna wanni irratti illee wanni gochuu danda'a. Sirna wal hormaata garaagaraa irratti illee sirna yeroo dhalootaa illee dhaloota faana yeroo dhaloota miidhamu dhaloota faana wantoota uumaman jiru miti warreen akkasii jechuudha. Warreen akkasii kun baay'ee miidhaa qabu. Effect of the mental, intellectual and the physical development of children. Miidhaa meentaalii irratti illee rakkoo qabu. Sammuu irratti illee akkasumallee fiizikaalii irratti illee miidhaa baay'ee qabu. Kana irratti miidhaa baay'ee qabu jechuudha. Baay'eedha jechuudha. Kan isaan orgaanii keenya daamaajii godha jennee irraa immuunoo siistemiin keenya akka dabalu akka dadhabu ta'a jennee irraa immuunoo siistemiin keenya akka dadhabu ta'a jennee irraa akkasumallee wanni keenya alarjii fi astimaa akka dabalu alarjii fi astimaan jennu kun dhibeedha jechuudha. Develop akka ta'u godha. Dhibeen tokko nu qabate akka baay'ee akka irraa otoo hin fayyin akka turu yookiin immoo akka nuuf hin fayyine godha jechuudha. Develop taanaan alarjii kun immoo astimaan kun dabalaan jechuudha. Akka dabalu godha. Kana kun dabale jennaan immoo dhibee sanarraa fayyuudhaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Kana fakkaatti. Inni itti aanu immoo gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaan immoo maal jedha? Which of the problem you find in the question to above the observing in your location. Kana jechuun gaaffii isa lammaffaa irratti hundaa'a jechuudha. Gaaffii isa lammaffaa irratti hundaa'a jechuudha. Gaaffii isa lammaffaan immoo maal jedha? Isin ibseen ture. Akkamitti miidhaa isaanii tokko tokkoon kan inni isin ibseen ture. Kan inni isin ibsee jechuudha. Miidhaa keemikaalonni nurra geessan hunda isaa isin ibseen ture. Isarraatii maali lookaliitii ni jira. Maali kanatti argattee jedha. Ittis sobeesse isin ibsee ture. Arfaffaan immoo what do you think is the solution of the problem? Remember that you are an Ethiopian citizen and have the responsibility of protect the national from the problem caused due to the chemical substance. Kana yeroo jedhu
Furmaanni maalinni rakkoo kanaaf isiniin jedha gaaffii inni jalqabaarra kaa'e. Akkasumallee furmaanni isaa maalinni isin jedhee lafa kaa'e. Remember that you are an Ethiopian citizen. Kana hin dagatiin. Nuti lammii Itoophiyaati. Nuti amma lammii Itoophiyaati. Dirqamas ni qabna. Maal dirqama qabna jechuudha. Dirqama uummata keenyarraa yookiin immoo lammii keenyarraa wanni eegu jechuudha. Keemikaal sabstaansii kana akka hin miidhamne. Keemikaalii kanaan akka hin miidhamne. Balaa warra dura isin ibse kanaan akka hin miidhamne dirqama qabnaa jedha. Kanaafuu gaaffiin kanaa amma gaaffiin arfan kun maal what do you think is the solution to the problem jedha. Kanaafuu wanni kana rakkoo kana furuuf furmaanni maalinni jedha. Furmaati isaa gaasin kun yaada mataa keetii waan ta'eef ibsuu ni dandeessa. Dirqama responsibility waan qabnu immoo dirqama waan qabnu immoo dirqama keenya bahuu qabna jechuudha. Inni itti aanu immoo maal jedha? Relation 1.8 relationship between the chemistry and other natural science. Kana jechuun walitti dhufeenya chemistry fi natural science. Walitti dhufeenya chemistry fi natural science siin jedha. Akka biroo natural science saayinsii uumamaa biraa faana qabu. Chemistry saayinsii uumamaa faana hariiroo inni qabu jechuudha. Har'aaf kanumaan isinii goolaba viidiyoo itti aanu kanarraa eegala jechuudha. 1.2 irraa eegala. Gaaffii isiniif hin galle yookiin immoo wanta gaaffii isinitti ta'e yookiin immoo waan iddee bakka isin hin galle hundasaa amman isinitti hime kana keessaa waan isin hin galle koomentii jalatti barreessuu hin dagatiina. Viidiyoo kabiraatiin bareechin isinii hojjechuu danda'a jechuudha. Isin koomentii irratti naa barreessuu hin dagatiina. Akkasumallee viidiyoo kana like gochuu hin dagatiina. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Iddee kanatti akkas ta'e kan jedhu yookiin immoo akkamitti akkas ta'e kan jedhu hiriyoota keessan akka ilaalan godhaa. Isaan faana ilaalaati. Ani immoo haga naa danda'ame isaa isiniif ibsuu yaala. Subscribe gochuu hin dagatiina. Subscribe gochuun kun isiniif fayyada jechuudha. Maaliif yeroo ani viidiyoo haaraa gadhiisu viidiyoon haaraa gadhiifameera jedhee isin beeksisa jechuudha. Moobaayilii keessan irratti immoo yookiin immoo kompiitara fayyadamtee kompiitara isin wanni itti sanarra fayyadamee jirtu sanarra isinii gala jechuudha. Kanaafuu notifiikeeshiniin isinii galu sun isin fayyada. Akkasumallee wantoota haaraa yeroo gadhiisu isin qaqqaba jechuudha. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatiina. Viidiyoo itti aanuun mata duree relationship between chemistry and another natural science kan jedhuun nufa haga sanatti nagaan naaf tura. Nagaan nuuf haa ta'u jecha isiniin jedha nagaan naaf tura.